Abeta. Ya. Ya. Nagaa keessanii jira jirtu isin jedha. Kottaadhaa nyaata nyaannu qursii ganamaatii. Misaadha. Qursii ganamaa dongoradha. Dhiifama jechuudha. Misaadhaa qursiidhaa ganama godhanne nan irraa fadhen ganamaa sanii. Amma kun misaadhaa misaan nu dhiyaateera kottaa nyaannu. Isin jedha kun haati miliyoonarraa misaa akkatti kun gootee nu dheechite. Ani fi indee kun uffataa inni jirra akkuma argitan kana. Amma waliin nyaannaa kun maaddii tokko dhiyaatee misaa nyaachuudhaa fi kottaa nyaannaa isin jedha. Ani miliyoonii kaati waa jedhiin kaatisa. Jirra jirtanii fayyaa keessanii nagaadha nagaa kootii hundi keenya nagaadha galata waaqayyo isinis akka nagaa fayyaa taatanii abdii guddaa qabna maaliif akkanatti nutti deddeebitanii nu hawwisiisaa jirtu yookaan immoo warri jettaa yookaan immoo warreen midhaanuma jalatti dhalattanii warri akka nuun jettanis jiraachuu dandeessu garaa keessanitti. Yaa'u harri akkuma beekamu abbaa miliyoon kaleessa argitanii jirtu irra deddeebi'uun isin barbaachisu har'a boodame yaanis tasgabbaa'uu yaada nagaa buusuu yaanna hundi keenya jenneetidha kottaa nyaannu wajjiniin nyaannaa isin jennaa misaadha gara sa'aatii 7 amma kottaa isin jennaa. Walumaan nyaannaa walumaan ollaarra egaa abbaan miliyoonis asuma ooluu hedanatti fakkaatee biddeen kanas nyaatetuma akkuma inni yaada isaa qalbii isaa jijjiirratu nan taasisa jedhee tana yaada egaa waaqayyoon nu haa taasisu nama sanii nama qalbii jijjiirratu waaqayyoon nu haa taasisu isiniin jechuun jaaladhaa. Ora bulaa kottaa nyaannu. Akkuma argitan kun haati miliyoon waan jechaa jirtu argitanii ture. Har'a laalii asuma nyaatee galeecha dhufee amma illee kana nyaatee hin deemamu asuma oolaa laatan beekamu jechaa jirti. Amma laala mala ishiin ittiin adeemti dura akkatti na gorsitee raatte jechuudha. Anillee akkatti waliin dhabu. Kun ofii marratanii maara akkatti waliin dhabnu illeedha. Edaa ishiin amma laa waan baay'ee naafoo qabdee erga hadeechatti agarraatillee yaada gaarii edaa. Amalaan nama bulchaa namni uleedhanii miti akkatti durduraa wal mari'annee yaada hunda akkatti na bira qabdee akkatti nama mari'attee walitti waldoluu dhiisitti afaan mataa akka walitti dubbannu ture. Kanaafuu mala ishiin amma ittiin na tasgabbeessitee waan hundaa nagachisiiftee jirti. Amma anis dhiiseen jira. Amma kun akkatti misaa keenya nu qophaa'ee misaa keenya haadha miliyoona wajjin akka duraanitti fataa jennee nyaata keenya eegalaa irraa. Kottaa nyaannu sinin jedhaani gabaa mo'atte jechuudha. Kottaa mee wajjinii yaa nyaannu fedha abbaa miliyoon nyaata sinii. Nulaala kaanii fi har'a immoo akkatti wajjin nyaannu kaa kun ji'a lama ta'uun oolu erga nyaatumaa waliin dhiibne afaan keenya wajjin maaddii waliin nyaannu dhiisati afaan keenya tolaa walitti taaseetu hin beeku suruma tasuma amma kun akkanatti yaa galatoomuu araaramnee fataa jennee nyaata keenya qopheeffannee nyaattutti jirraa. Anyaan